Hayyee jara jirtu hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam bultanii qursii nyaachaa hin jira. Ay fayyoo distii ma keessatti nyaata yeroo hundumaa yoo naan jettani ha maal dhuftan kuma sinin jedhee namni na gargaaru waan hin jirreefi hojiin illee baay'ee jira mana kana keessa. Manni kun illee waan inni fakkaatu isinitti agarsiisa. Baay'ee manni katamaa jechuudha. Galgala waan inni fakkaatee bulu ofumarraa qabeessitti isinitti agarsiisa. Waaqa qodaan as guurameetti tuulamee as tuulamee ammas sirraa iddoo isaatti deebi'utti abjuu fakkaata. Ganama ta'uu mana ijoollee magaalaa keessa argitan maaliif kutaa tokkotti galu ka kutaa tokko bichaatti waan galanii fi guyyaa fataa godhanii yoo sirreessanii afanii galgalamuu sassaabanii afachuun faa jira. 2 ta'anii galu yoo ta'e qodaa isaa hundumaa sassaabanii walirra fakkaanii iddoo tokko fakkaaniitu firaashii faa afatanii ciisu waan ta'eef ganama gaatoo argitanii qodaadhaaf meeshaadhaaf iddoo dhaabattanii jiru jechuudha. Mana kana illee keessa itti agarsiisa waaqa. Anillee jira waan hojii deeme bariidhaan hojii deeme qursii nyaatini sa'aatii 11 walakkaa fi 12 faatti deema waan ta'eef ciree nyaatu yeroo baay'ee jechuudha. Yoo mana oolifaa malee yoo barfatee fa sa'aatii 3 faatti deematee nyaata. Anillee amma manni kun baay'ee zirikrikiidha. Qodaansaa kutonni isaa guuteera waan ta'eef galgala hojiirran ture waan ta'eef qursii kan biraa hojjechuuf illee hin dandeenye jechuudha. Kaakoon illee kunoo kaateetu baadheen ta'aa jira jechuudha. Isheedhaaf akka itti hojjedhu waan hin dhabeef waan qursii hojjetachuun mana sirreessuu dadhabeen jira jechuudha. Ammayyuu sa'aatiin 3 ta'eera ganama keessa. Magaalaa keessa jiraachuu keessattuu mana kifilii tokko keessatti bichaa jiraachuun baay'ee nama cannaqa. Baay'ee nama dhiphisa. Ga'umaa gochuun immoo hin danda'amu. Allee kutaa tokkotti miti kan hin galchumaanuu kotonni amma akkamitti akka tuulamee jiru sin agarsiisa. Asillee kun algaaribsiin as jira. Inni dura asumatti as bahee qodaa baay'ee kotonni as jira jechuudha. Nyaata yeroo baay'ee immoo dubartoonni jechuudha kan mana isaanii seeraan qabatanii kan waan hundumaa pirootokoolii mana isaanii illee eeganii fataa zanaa godhanii yoo abbaa manaa qabaatanii waaqa. Eenyudha jireenyi bareedduu abbaa warraa malee jettee mucaan tokko Facebook irratti. Mucaa tokko maaliiti fayyoo indaalu isheetu jireenyi abbaa manaa malee bareedu jettee gumadha waaqa. Amma fakkeenyaaf dubartoonni baay'een warri qofaa jiraatan jechuudha mana isaanii dhimma hin jedhan. Ofiima isaanii uffatanii qatanii bahu waaqa. Namni isaan faana jiraatu waan hin jirre mana isaanii illee badaa seeraan hin qabatanii hin eeggan jechuudha. Garuu abbaan manaa jiraannaan jechuudha. Abbaan manaa jiraannaan dirqama jechuudha. Yeroo dhufunni akkamitti kana arga jettee akkamitti mana akkas zirkrikii ta'e keessatti dhufa jetteetu isaafettee mana sirreessitaa, isaafettee waan hundumaa qulqulleessitaa baqa. Utuma itti atu mana kee qulqulleeffattee mana kee sirreeffattee jechuudha. Inni akkamitti kana arga inni akkamitti kana keessa ta'a inni akkamitti kana innaa dhufu yoo arge maallaan jedha jetteetu hojjetta. Garuu ofii makeef iyyuu pirootokoolii kee eeggatte jechuudha. Maalumaafuu dubartoonni abbaa manaa qabanii warra abbaa manaa hin qabne irraa siireesiidha jechuudha. Waan hundumaatiin mana isaanii qabachuudhaanis qulqulleeffachuudhaanis kireeffatanii mayyuu haa galan malee isaan sunis kireeffatanii yoo galanii akkas itti dhimmanii itti rakkatanii hojii isaanii yoo galanii baqa
keerlasii waan ta'aniif silkii isaanii fa'aa qabatanii taa'uu danda'u jechuudha. Naa akkasii nama dhimmisiisaa. Haaromsa waan ta'eef immoo nyaachumaan qaba beektu sirriitti hundaamu. Kana miti iyyuu kan natti akka bahu waan xuru ishee nyaachuudha. Sababni isaa mucaan hoosisa gulukoosii isheedhaatiin qaxxala waan ta'eef inni akkasii isiniin jedhaa shamarran keenya mana dhaabuu waan salphaa isinitti hin fakkaatin dhugaa waaqa manni namarra dhaabata qalbii malee jechuudha. Baay'ee manni namarra dhaabata jedhan warri dur dhuguma namarra dhaabata. Keessattuu mana qabachuun dubartiirra dhaabbata waaqa. Ijoollee abbaa manaa waan hundumaayyuu guutate mana keessaa wacii baasii hundumaa guutata yoo ta'eyyuu garuu kan itti dhimmu kan itti rakkatu kan eegu kan hojjetu kan waan hundumaa sirreessu dubartii isheetti dhiphachaa oole jechuudha. Maaltu akka nyaatamullee waxii maaltu kaleessa maaltu nyaatame har'ammoo maal qopheessuu qaba maaltu godhamuu qaba jettee kan itti yaaddee qindeessitullee dubartiidha jechuudha. Kanaaf dubartoonni mana isaanii irratti baay'ee ciccimoo ta'uu qabu, siiriyees ta'uu qabu. Roga waan baay'eedhaan madaalamu waan ta'eef ofii isaanii irraa kaasanii waan baay'eedhaan madaalamu waan ta'eef dubartoonni baay'ee cimoo ta'uu qabu isiniin jedha. Isinillee ogummaa yoo ta'e yoo uftan iyyuu nama barsiistu ragaa isinii ba'a namni malee namni isin barsiisan jedhamu yoo dhuftanii nama barsiistu malee ogummaadhaanis ciminaanis waan hundumaa ariitiidhaan illee jechuudha. Bakka akkasii isiniin jedhaa nyaadhee fixeera distii keessa hariirani. Ajaarsi abbaa mana jiraate maa akkasiin ta'u amma millee yoo dadhabdee maalillee taatee ciree seera isaa eeggate ciree bareedaa isaa hojjettee kotota kana akkasiin isa taa'u otoo hin taane kotota sirreessiteetu wajjiniin nyaattaa isiniin jedha. Amma manni kun illee waan inni fakkaatu ittiin agarsiisa waaqa. Kun waan inni akkamitti akka bule jechuudha. Manni magaalaa jechuudha. Akkasii zirikirikii ta'ee bula. Kotonni nasii achi siyaasameetu kanaan bula. Gitani waan asirra waan hundumtuu karaan illee mul'atu karaa maachi darbanii as darban illee hin jiru. Kattiin kuna waaqa. Kanaatti ta'a karaan kun illee gara kanallee wayya gara kiichinii kanallee wayya waaqa sattuu humna tokko iddoo qabatee jira. Simmoo kun absiitiin irra taa'ee jira biiziidha. Argitani jumaanis manettiin kana fakkaatti jechuudha. Kotonni as tuulaa tokko teessii zirikirikii ta'ee jira isiniin jedha. Asiinis inni kunillee akkuma irraa ka'ametti jira. Kana fakkaata gaa. Kunilleen sirreessamni duulaamni inni kunis jechuudha. Kana fakkaatti ijoollee keenyaa gaa. Mudhii keessanii dhadhaa koottaan isiniin jedha. Kunaanuu mucaa baadheen kana keessa horii gad deddeemaa jiru jechuudha.